atu gaafatan. Musalsala yookiin diraamaa walitti fufaa Turkiyaa kan Ertuurul Gaazii jedhamu laaluun ni hayyamama. Gaafuma tana ammaas Feezal Kurshidiin Paakistaan irraa na gaafate. Islaamummaan diraamaa fi fiilmiiwwan laaluu irratti maal ja'a? Gaafiin tiyya qajeelatti diraamaa Turkiyaa kan Ertuurul jedhamu kan ol aantummaa Islaamummaan bara waraana masqalaa keessatti goonfate calaqqisu irratti xiyyeeffatee ja'a. Gaafileen kumaantamaan lakkaa'aman hordoftoota kumaantamaan lakkaa'aman irraa nu dhaqqabee jira. San keessaa gaafiin dhibba ta'u waa'ee diraamaa Ertuurul kana. An deebisaa isiniif hin qabna. Garuu deebisaa tiyya waa'ee diraamaa Ertuurul qofa irratti rarraasina. Jalqaba irratti waan takka isinitti haa himu. An miidiyaarra yeroo dheertuufin ture. Diraamaan filmiin hundinuu dhibbeentaa 99.9 ta'an ulaagaa halaalummaa kan guutanii miti. Gariin haraama xiqqoo of keessaa qaban, gariin haraama guddaa of keessaa qaban. Filmiin hundi rakkoo qaba. Gariin waan haraamaa hedduu qaba. Gariin waan muraasa qaba. Gariin badii gurguddoo of keessaa qaba. Gariin badii xixiqqoo of keessaa qaba. Diraamaa Ertuurul jedhu wal qabatee waa'ee diraamaa kanaa awwaaniin gadi fageenyaan qoradheen qabu. Kanaafuu waa'ee Ertuurulirraa waa hunda dubbachuu danda'u. Gabaasota garagaraa dubbiseetiin jira. Artikiloota garagaraatis kan diraamaan Ertuurul filmiiwwan walitti fufaa ta'an keessaa akka addunyaatti isa irra gaariidha jedhuun dubbise. YouTube qofa irratti osoo hin taane diraamaan kun akka addunyaatti rikardii Hooliwudis cabsee jira. Eegaa waan kanneen dubbiseen boodaan waa'ee diraamaa walitti fufaa Ertuurul kana beekuu danda'e. Filmiin kun Turkiyaatti hojjetame. Akkaanan dubbiseetti kutaawwan 157 qaba. Kutaawwan hundi sa'a 2 fi daqiiqaa 15 dheeratan. Gariin bakka 3tti qoodama. Walumaa galatti kutaawwan 157 qaba.